እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ይኸው የምታዩኝ ማለት ነው። እንደማንኛውም ሰው ለመለወጥ ወጣሁ ከሀገሬ። ግን አጋጣሚ ሆኖ የሚጥል በሽታ ያዘኝ። ይኸው አያሰራኝ ምን አይለኝ መስራት አልቻልኩም እና ተባበሩኝ ነው ወደ ሀገር ላኩኝ። እኔ ምንም መስራትም ምንም አልችልም። ያው ገባለው ስራ ማለት ነው። ስለሚጥለኝ አረቦች አውጥተው ይጥሉኛል። መስራትም አልቻልኩም። በቃ እንደምንም ብላችሁ ወደ ሀገር መልሱኝ። ልጄን አይቼ እንኳን ልሞት በቃ ሌላ ምንም አልላችሁም። በቃ ካላ ታገኙታላችሁ። በቃ ይሄ የምታዩት ማለት ነው እሳት ላይ ጥሎኝ ነው እና ለብዙ ጊዜ ነው የታመምኩት። በቃ ግን አሁን ሀገር መግባት አለብኝ። መስራትም አልቻልኩም። የአባትሽም ጭልሳ እሺ፣ ጭልሳ እሺ። የእናትሽ ስም ማን ነው? ስሟ ወግቴ። ወግቴ እሺ። ባለቤትሽ ስሙ ማን ነው? ጆዋር። ጆዋር የት ሀገር ነው የሚኖረው? ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ እኮ አዲስ አበባ ነው ገጠር ነው የሚኖረው? ገጠር ነው የሚኖረው። ያንቺ ስምሽ ማን ነው? አይሻ። አንሻ። ኢትዮጵያም እዚህ ማንሻ ነው የምትባየው? እሺ። እዚህ ሀገር ስንት ዓመት ነው የተቀመጥሽው? 10 ዓመት። ደሞዝ ተከፍሎሽ አውቃን? አያውቅም? ላ ተከፍሎሽ አያውቅም። ቤተሰብሽንስ ደውለሽ ታውቂያለሽ? አንድ ጊዜ ብቻ ነው የደወልሽው እዚህ ከመጣሽ። ይሞቱ ይኑሩ አታውቂም። ባት ፍላጎት አለሽ? እሺ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምንድነው እንዲያግዝሽ የምትፈልጊው? ወደ ሀገርሽ ወደ የኢትዮጵያ ሕዝብ ምንድነው እንዲያግዝሽ የምትፈልጊው? ብሩን እንዲሰጡሽና ከዚህ ሀገር እንዲያስወጡሽ። ያለችበት ሳውዲ ነው። እባካችሁ እርዷታኝ። እሺ። ሰፈሩ ምን ይባላል? ይሄ ያለሽበት ሰፈር ይሄ ያለሽበት ቪዲዮ እንግዲህ በየንኪኖ አና ዱባ ህራይለ ፊደ ጀዴማን ዱበኒ ማ በቀተዴ ጃለተኒስ ጅቢተኒን ኢስንተለተና ዋይነ ውጋሺ ሀባሱ ረቢ ሉቡሽትለ ያማሩ ውጋሺለ ሀባሱ ከአጀሴ ኦፊንለ ኦፈጀስቱ ኦፊንለ ቱሻፊት ጎቴ አጀስቱ ሰበበቲን ኦፈጀፍቱ ቀብጭ ሰበብኒ ነምስቹ መሰን እርሲቹ መጀዳሙ ሰን ከንዱራ በቀተ ሰን አድራሻን ሳካን በከምኒ ሰን Facebook ashii jala galtanii olaaltan. Facebook ni intalatti bara 2021 footoo galakkise. Har'a duuf kanaan akkamittiin Facebook san yaadatte waggaa 3 booda akkamittiin Facebook kanatti deebite. Facebook san jalatti immoo kan koomatti dabeessu immoo isa ibsichuma kana koomatti kana deebisa. Facebook jala galtanii olaaltan jechuudha. Facebook san jala galtanii olaaltan achirratti kan koomatti deebisu isaadha. Intala kana ajjeese mucaadha jaalattanis jibbitanis Oromoo. Kana amiin jedhaa fudhadha. Itti aansee waan hin jedhee sinirraa bu'u dalagaa irra jira. Shamarran biyya Arabaa rabbii gaditti of malee imbaasii hin qabdu, seeras hin qabdu, nama si dubbatus hin qabdu. Ofiin alatti sigalee jiraan kee kabaja hin qabu, du'aan kee kabaja hin qabu, reeffi illee kabaja hin qabu. Shamarran biyya Arabaa gurratti cala'u sinaa jedhu. Sigalee yoo duutellee maqaan jirre sitti laattama, yoo jiraattellee maqaan jirre sitti laattama. Sigalee har'a intala tana maal jedhu itti ulfeessee maal godhee fajjeestee jechaatu jira. Argitee du'a irrattillee jechaan taane sitti laattama, jira irrattillee jechaan taane sitti laattama. Sigalee nuti imbaasii hin qabnu. Imbaasii haqa ilmaan Oromoo baasee reeffa isaanii kana biyyaa galchu hin jiru. Har'a odoo zeegaa biyya biraa ta'e, odoo zeegaa Filiippii ta'e, odoo zeegaa Baangalaadeshii ta'e biyya Dubaayin keessa imbaasiin kottee takkaan dhaabbatti. Sigalee nama waraqaa qabu miti nama waraqaa hin qabneewu kottee takkaan dhaabdi ture. Kan keenya ganaa kun kanatti sababata dhaqanii ilaaliidhaafuu gosummaa filachaa jiranii jechuudha. Dhaqaniituma intala sana duuteef hin duune adda baasuuf gosummaa filatamaa jira. Sigalee Oromoo jiraan keenyallee kabaja dhabe biyya lafaa kanarratti nuti Oromoo taanee dhalachuu keenyattuyyuu gaddinee jirra. Sigalee har'a intalli tuni kechuu lagaa boru bakka eessa gahuu kan dandeessudha. Abdii meeqa kan qabdudha. Sigalee har'a dhaqaniituma mannuma saniyyuu dhaqanii maayyuu poolis dhaabama saniyyuu dhaqanii intalli tun duute moo hin duune adda baafachuudhaaf gosatti galteerti dubbii gosa barbaachisaa jira jechuudha. Kanaafuu shamarran biyya Arabaa rabbii gaditti of malee akka hin qabne of hubadha. Wanni feetallee ositti dhufee gadi bahi dubbata dhuta du'e of hojjeestallee. Kiroon sababa kanaaf hin du'a. Hunduu isa namni kun itti naa gaafatama. Itti gaafatama lubbuu kiyyaa kana jee of ajjeesi. Lubbuu kee lama hin ajjeesin. Takka biyya ormaatti duunuu du'a lama sigalee. Du'a lama biyya ormaatti du'uun. Reeffi keetillee kun akkasiin tallaa Arabaa keessatti tortoraa jechuudha. Namni surraa dhabamee siqatti. Intalli tun intala jalduuti. Intalli tun saahiban qabdu, hiriyyaan qabdu, nama wajjin haasoftu hin qabdu. Namni wajjin haasaan hin jiranii. Namni akkasuma osoo tattaa'eetuma Facebook ishee seentanii ilaaltan Facebook ishee koomentiin ishee 1,000 2,000 faadha. Baay'ee beekamtu Facebook irratti. Intalli tun namni ishee beekumaa dhabame, namni itti dhiyaatumaa dhabame. Ani kanas hin jaa waa'een intala tanaa baay'ee mataa nama dhukkubsaa. Dhugaashii waa'ee ni haa baasu. Shamarran biyya Arabaa nuti rabbi malee nama hin qabnu.
rabbi bichaa qabna rabbi qedhetti of qabdan lubbuu teessan irratti waan hin taane hin godhina lubbuun baatu hin argamtu wanniif maallaqni soo nyaatame dalagattanii argattani sin ol gargaara nutu olirraa hafnee biyyaa fuutu baadha nuti biyyaa fuu lafeef dudda shamarri biyya arabaa maqaan ishii eenyunni mee namni mucaa tana maqaa ishii beeku jira maqaa ishii namni namatti mun jiru asirra tiktokii kana guuturratti intalli tiktokii hin qabdu jaan tiktokii fayyadamta dheka irsichoonu tiktokii fayyadamta namni jaanisii argin jiru Dubaay keessatti mee dubartoonni illee tariiti namni 800 kun sheer koppi linkii godhamee maqaa isillee hima eenyunni jedhamti maqaa ishii gubanni mataan olukkube mataan olukkube dhugaa haqayyo namni waraqaa qabus ajjeefameetuma akkuma feestaalii gatama namni waraqaa hin qabnes akkuma ajjeefameet akkuma feestaalii gatama kasaniin booda injireen afaan soddoma haasaa tokko afaan biraa haasaa tokko afaan amma badee jira ersechoo sunuu hin jiru facebook tiktookni isaa sunuu harkaa badee jiraan yaa oksuu waan inni godhe hin beeku garuu foonoo godhee ture hin jiru amma eessaa isa arganne ishii bakkamii isa arganne maqaan ishii FB ishii keessa galiitii ittimi ijoollee as jalaan maqaa ishii si gaafatu jiran maqaa ishii obsanii mee maqaa ishii jalatti katabe maqaa ishee ammoo naqee waasaappi ilaale malee hin beekan maqaa feesbuuka ishii katabe mee jalatti intala jalduutii bicha hin beekan ganni galatoomi hankanna dhiibuyyuu lubbuun kuni namuma lubbuun darbe garuu namummaan keenya kun akkuma watti mucaan kun mucaa gosa hin qabne mucaa maatii hin qabne mucaa fira hin qabne dira nama keenya gaafa xaxamu daangaa hin qabu akka kanatti ilaalaadha nama keenyatiin ta'e malee shira gara biraatirraa dhufe irraa hin akkamitti shakkina callifamee dhokfamee irra taa'ama wanti kun kaleessa dhufee namatti dubbachuu turan galgalaa kaasee hanga lafti bari'u akkeessatti shiira garaagaraatiin nu xalafee soba asitti kijibaa ture gaafa immoo ummanni siifan kamaalaasitti namni kumni tokko 300 irra gaafii qaba jette maali jennaan namichi kun akkamitti viidiyoo nuun baane jennaani asii miliqee tare gaafii isa gaafatame dhibbatti wanni inni jechuudha wal qixxeessee deebise tokko hin jiru jalqabaa kaasee haga xumuraa nu kijibaa ture as taa'ee ilma Oromoo irratti akkamitti namichi kun kijiba kanaatiin dhara kanaatiin micciiraa deema tokkoffaa abdii boqqojjii kan mana isaatti ijaasaa buutu nuufa dhufu eegasii namicha kana nuufa fidan intalli intala Oromooti miti Oromoo cinaa dhaabbadhaa dhiigni si mana arabaatti hubadde seerrii abbaa fedhe funyaan qabee gadi baasuu danda'a yoo immoo harka Oromoo kanatti badee isaanumti wal bira jiran sun kan mana ijaasaatti isaa wal barsiisee mana isaatti kan buutu nuufa baasu namicha kana bisaan lamaan gidduun jira abbaa barbaade sodaachuu hin dandeenyu kanarratti maaliif namni tokko kutaa lagaa wal qoodu hin jiru Oromummaa fi waliif dhaabbanna malee kaleessa yeroo dhufee abbaan barbaade xiilloon garaagaraa miidiyaatti guddifachuun maqaa koo haasaa jedhee asirratti dubbatu nuti kana fudhannu Oromummaaf dubbata namni kan dubbatu asirratti gabba'ee eenyu fuudhee reef kasii fuudhee mana yaalaa keessa galchi bakka reef kasii jiru nu agarsiisan hin barbaanna nuti kana eenyu achi geesse itti gaafatamaan eenyunni akkamitti gaafatamummaa ba'ee reeffa ishii achi geesse akkamitti duute sana dhugaa jirtu asuma uummatuma kanatu awwaale uummatuma kana keessa iyyaa iyyisiisaa baasaa dhugaan ishii bakka jiru hin beekanii bar abdiin akka jedhe akkamittiin beekte ati akka du'ee duutee jennaan maadaamitu haadha manaa kiyyaa dawwalee duute jedhee otoo hin du'inii dura immoo kootu maallaqa irraa fuudhi jettee akka himteeni riikardii haadha manaa kiyyaa qabdee turte riikardiin ishiin qabde yoo hin jiraarre haadha kiyyaa maallaqa kana ergitaa haati tiyyallee wayyoofte haati ishii kubsa siifuu nufte siifu gashaame yoo hin jiraadde haadha kiyyaa nagashitaa hoondu'e kadhattanii reeffa kiyya hin galchinaa reeffa kiyyaan ittiin nagashitanii jettee jee kanime abdiitti kanime immoo maadaami akkas jedhan ka bani adam akkas nuun jannu bar ishiin gosa madaamii kanaaf madaamii fida ijoollee Oromoodhaa obsa as ijoollee Dubaay keessa jiran kennan hunduu soba hin jirtu madaamii biraayyuu hin ta'u ganni waliin kan mana madaamiitti wala dhaggeeffannu ijoollee biyya Arabaa siifan kamaal kana bareechaa jabeeffadha ana caalaatti dhageessanii
Siifan Kamaal kana bareechaa jabeeffadha. Bakka kanatti jechuudha nagaranyaadha jedhamti. Isiin dhimma shamarran Oromoo irra qaqqabu eenyuun irraa calliftee hin beektu. Nama dubbii barbaaddu garuu jedhamaani yeroo hunda jechuudha. Ati dubbii barbaadda. Dubbii nyaatta jedhama dhagaasin waan isin hubanne jira. Dubbii nyaatta jedhaman bakka kanatti laa siifan dubbii nyaattu. Siifan haqa namaa irratti abbaa barbaade yoo ta'e nama sodaattumti. Ana gasti kiyyarra baate nama na arrabsu bakka dhugaa irratti jechuudha. Dhageessanii ijoollee biyya lafaa hundi keessa fooloo godhadhaa jabeeffadhaani namni dubbii kana ofirraa qabu sisiidha. Siifan bagana gaannuftee wallaahi galatatu sii mala ulfaadha. Namni sin beene maraatu faasisa. Anas si beeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rikaan akkam fayyaa keessanii nagumaa jirtu baga jiraattanii. Ani nama zimmi jedhee waa dubbatu miti akkuma argitanu. Oromoo kutaan waliin qoodu kun obboleessa kiyya obboleetti kiyya hin jedhu waan an argee waan rabbiin sammuu kiyyatti na mul'isee fi waan ija kiyyaan arge tokko irratti dubbadha. Amma wanta akka hin sodaatina abshiru ani lookeeshinii mucattii qaba. Bakka mana mucattiin hojjatte lookeeshinii mucattiin guyyaa 3 dura guyyaa 4 dura ijoolleedha ergite sinii qaba. Bashaqa kolfaa taphadha. Nuti kan barbaannu madaamii qofa bilbila nuuf kennan. Qaxxataa poolisii ergine mucattiin kun dhugoo mana keessanitti duute jechuu hin dandeenya. Ragaa yoo barbaaddan kun ammas ni baasa. Okay. Waan ajalan darbitu du'ee badaman. Ati siifan odoo hin ta'in giiftii dura janis moo qaqaleessa bara odoo ati jiraachuu baatte dubbiidhaa gara hin beeknu bara akka ati dubbannus hin beeknu akka jaratti qabnus hin beeknu si jiraattee dubbii nuu qabe bara mana kiyyattis taanaan asittiinis taanaan mana muwaara kittiinis taanaan si dubbii bala nuu qabe nama darbatu nama dhugaa osoo hin jaallatani. Darbate barno nama tuffatu bar dubartii tana hin tuffatu bar Dubaay Jordan teessa dhugaa baasta Jarman teessa dhugaa baasta nam baasa dirgim godhe isi warra Dubaay isa dhugaa baasta hin baasne dirgim goone maan baasa tuddisi mube namni siin duraan itti haasaa turte sagaleen si kumaatamaan tasfaa mucattiin qabdu biyya kiyya keessa gadee ji'a dhufu biyya koo keessan galaa akkasintaa an danda'e dubbachuu hin danda'u sagalee si jechuudha sinii banuu danda'a mucattii kana wajjin waliin haasaa turanii. Lokeeshinii si daayirektiis na ergiteetti akka ansi amanuuf bilbila si wajjin screenshot godhe na ergin jedheen bilbila si wajjin screenshot godhe na ergite nama of ajjeesu miti nama kufuuf yaaduu miti sagaleen siin haasoftu hawwii siin isiin qabdu jechuudha. Maaf kun hundi barbaachise intala dhalaa tokko irratti wallahi rafeen bulle akkani information barbaadaa bulleedha. Dhugaan kee mul'atu maal sin balleessite kichuun abdii meeqa qabdi dhaltee lafaan qabdu eerumtee waa takka irra hin geenye akkuma nama kamii biyya akkuma kobaara irra ce'aan biyya kana dhufe jireenyaaf isiinis mana madaamaa keessa dhufa kana baadhattee sarraa nyaataate baratteetu qabxii qabdu. Naaf kun barbaachise maaliif hanga yoomitti intala Oromoo hanga yoomitti itti taphattanii maallaqa isiitti hin taphattu lubbuu isheetti hin taphattu maal kun hundi dhiigattu jara fiisaa fide bar dhiigni kun yeroo nama fiisitu dhiigni kun si raffistu dhiigatu fiisaa miidiyaa irratti fide malee dhoksanii akka barbaadan gochuu hin danda'u jechuudha. Siifani jechuun ani eda yeroo ati asitti dubbattu dhugaa ati dubbatteefu ilaalchisii fi namichi asxaa inni qabu akka inni afaan si qabu barbaadaa ture argaan ture hedduu tokko hawaasni Oromoo cuftiyyuu argaa turan. Garuu ammoo inni guddaan tokko maali yeroo ati gaafii sana gaafattu jalqabaa kaastee jechuudha kaameraa as jalatti maxxansaa turte firii viidiyoo jedhaa turte. Namichi jalqabaa kaasee dubbii kana yeroo dubbatu dubbiin isaa dhaabbata hin qabdu. Dhaabbata hin qabdu waan inni duraan dubbate waraabaan tureen. Isani booda dubbate waraabaan ture. Sagalee ishii sannuu dhageechisime sagalee ishii naa turte san. Mobaayilii tokkoon na biran jiru mobaayilii qofa tokkitti kanaan jira rakkoon qabu abbaa manaa kee yaa dhufu kan saatti sheer godhe sin dhageessisa. Share na goli besi fo share na goli besi ba si nan desa. Sibaawun kan barsiifiyye.
Siifuu share naa godhi. Sagaloo mucaa kanaa dha oolu dharra'e. Share naa godhi siifuu koo. Moobee. Tolesh. Mobeeliiti. Maaliif beektaa? Sagalee si afidanu kan isiin anaan ofin ajjeesa yookiin immoo baallaqa kiyyaan biyya nagashaa sagalee siin jette sana hafidanu wal fakkaatamoo waliin fakkaatu argina. Dhiisi. Sagalee sana barbaada nariifadhu. Sagalee isiin maallaqa koo kanaan yoon du'ellee biyya nagashaa jette sana hafidan. Maaliif aneedha sagalee hin dhaggeeffadhu jedhee uummata kana irratti qabaa ture. Intalli kun nama miidiyaa miti sagalee isii waan hin beekneef abbaan barbaade haasa'uu danda'a. Kanaafuu sagalee mucattii sana nuuf hafidan. Sagalee immoo hin barbaadu akkasitti miti kunoo guyyaa isiin haasofte wajjin amma mucattiin kun saatardee waan oliin haasofte jira. Kunoo Mondee waan oliin haasoftetu jira. Akkasitti sagalee sana wajjin nu agarsiisaa viidiyoo gadi qabanii waan siin haasoftu nu agarsiisaa hafidani. Ala sana sagalee si mokumaata waan jira wal bira qabnee wal fakkaatamu waliin fakkaatu ilaalla. Ragaa of jalaan fixnu kan kana caalu ragaa baay'ee jira. Roobii intalli tun wajjin haasoftee jirti hiriyaa ishee tan wajjin isiifu. Roobii ilaan qoy ragaa wayii immoo sii fida. Roobii haasoftaati kan jarrisiin jedhanii mucattiin kan duutee jedhan. Bismillah. Okay. Fakkeenyaaf mucattiin kan duutee jedhani jarri roobiidha jedhan garuu roobii sa'aatii 12 irratti maayii 8 sa'a 12:44 PM irratti online turte mucattiin. Aduu roobii halkan jechuudha. Halkan sa'a 12 walakkaa yookiin sa'a 12:40 akka Dubaayitti kono nagaa siifa ta'uu akkam jirta lubbuu jetteen. Sababiin isaa ganama gaafa dhaggeeffadhu. Ganama gaafa roobii sa'aatii 10tti hiriyaasiitii lookeeshin ergite gidduu kana biyya galaa du'aayinaaf godhii qodaa akkasii si biran fidaa. Lokeeshinii kennaa ergi yookiin dhuftee na fuutaa kunoo lokeeshiniin koo jettee ergiteef. Sigalee qodaa akkasii naaf fuuta. Amma biyya galaa kan naaf milkeessi rabbisiifa milkeessu waliin jedhanii wal eebbisanii ergasii halkan keessaa rafuu jecha mucattiin nagaa siifa ta'u akkam lubbuu jettee isiin deebisuu fi dhiifnaan ergasii calliste.